What's up, my people? The king is back. Computer programming with C++ part 18. C++ array or array in C++. Barnoota C++ yookaan computer programming C++ dhaan eegalle akkuma itti fufnetti jira. Kutaan irraa kutaa 18ffaa C++ array yookaan array in C++ waliin ilaalla jechuudha. If you have been following me, please do me a favor, take a minute to write me feedback on the comment section. Or if you enjoyed, don't forget to subscribe, like and share as well. Channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii qubee ta'aa jecha. Barnoota darban yoo check in goone ta'e dudduuba deebuun playlistii browse gochuu dandeessu. Gaaffii qabdanis yaada qabdanis commentii irratti naa barreessaa nan dubbisa. Akkasumas namoota barbaadachuu barbaadaniif share gochuun like gochuun waliin ga'an jedha. So what is array or what is array in C++? So C++ array or array in general is a sequence of objects of the same type that occupy a contiguous area of memory jedhama jechuudha. Array jechuun the same type object ta'anii the same type yan qaban data type jechuudha. Memory keessatti immoo walitti aananii kan ta'anii jechuudha. Hanga yoonaatti variable hedduu declare godhaa turre integer wal fakka integer jenne integerota kana bakka tokkotti qabne memory sequence isaa eeggate walitti aanee taa'u keessa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Array jechuun sequence of object of the same type that occupy contiguous area of memory jedhama jechuudha. So array is basically used to store, here is the key, multiple value in a single variable. Variable tokkorratti multiple value hedduu kaa'uu dandeenya jechuudha. Instead of declaring a separate variable for each of them. Kanadha jechuudha wanti guddaan array keessatti. So here are the three conceptual things we will do: declaring the array, initializing the array, and accessing array elements jedhamu jechuudha. Array is two type, one-dimensional array and a multi-dimensional array. So we will start with one-dimensional array wajjin ilaalla jechuudha. Itti aanseemu multi-dimensional array maal akka ta'e wajjin ilaalla jechuudha. Multi-dimensional array akkasumatti sammuu keessa kaa'achuudhaa fi array of an arrays, array wal keessa galee arrays ta'e jechuudha. Step in dura declaring array isa jedhu irraa eegallu. Declaring an array C++ keessatti array akkamitti declare goona. Simple type, primitive type yoo yaadatu ta'e data type keessa jiran keessaati primary data type of kan primitive data type kan jedhamanii sinitti agarsiiseen ture. Fakkeenyaaf simple integer gaafa declare goonu int x jenne yoo feene gatii laannaaf asitti yookaan immoo akkasumatti cufnee booda laannaaf jechuudha. Kun amma declaring and initializing simple primitive integer variable jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf age umrii nama haa qabannu, umrii nama jalqabaa haa qabannu akkatti. Yoo fakkeenyaaf nama lammaffaa yookaan barataa lammaffaa yookaan abbaa fedhe age qabachuu barbaanne akkam goonu akkas jechuu dandeenya jechuudha. Amma yoo nama sadeeffaa nu barbaachise age kana adda baasuu waan nu barbaachisuu fi maqaa isaanis akkasumatti qabachuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin itti fufachuudha? Akkas godhaa itti fufnaa jechuudha. Definitionii jalqaba array ilaalle irratti array maaliif barbaachisaa? The same type yoo isaan ta'anii variable tokkoon qofa age jennee kaa'uu nu dandeessisaa jechuudha. Kun amma baay'ee nama dhibba yoo qabaanne yaaduu dandeessu gaa umurii nama dhibbaa akkasitti irraa gadee tarreessuuf deemnaa jechuudha. This is really boring. Syntax yookaan seerri array itti declare godhanii yoo data type inni jira sitti data type basically data type in shas just array name, then the curly bracket, this is a semicolon. Kun amma array declaration jedhama jechuudha. Data type ni qabaata, array ni qabaata, asitti curly brace ni qabaata jechuudha. Ittaanuudhaani array size as keessatti array size jennee declare goona jechuudha. Array sizing keenya yeroo hundumaa integer dha jechuudha. Okay?
kuni primitive data type ta'a. Array name immoo maal hordofachuudha maqaadha jechuudha. Maqaa sirna identifier nuti baranne sana eeguu seera identifier eege maqaa barraa'uudha. Kun immoo array size immoo integer dha jechuudha. Lakkoofsadha jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf yoo nani number integer lakkoofsa qabatu yoo nan barbaade fakkeenyaaf numbers in jedha akkatti maalin godhachuudha taansee curly bracket kana baneen cufa asitti maalin godha 5 jedha jechuudha. Kun maal jechuudha? Kanaaf amma maqaa variable tokkooni variable tokkitti kana numbers kan jennu kanaani array element 5 store gochuu dandeenya jechuudha. The same type kan ta'an integerota ta'ani 5 isaanii. Okay? Kana fakkaata. Kun amma declaration jedhama jechuudha. Declaration array declaration jenna jechuudha. Size jedha akkasitti 5 kennuuf hin danda'a jechuudha. Basically kun waan wal fakkaataadha. Takka array size keenya yoo user irraa dubbisna ta'e variable irra kaa'uuf nu dirqamsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf integer age array that contain size akkatti declare gochuu nan danda'a jechuudha. Kunis tokkumadha jechuudha. Yookaan immoo directly as 5 kaa'uu nan danda'a. Okay? Garaagarummaan kanaa fi kana takka maal godhuu dandeenya ishee kanaan comment godhe. Okay, all right. Kan akkas godheetan yoo asitti size kennuudhaaf baadhe akkasitti declare godheen user irraa fudhachuu nan danda'a jechuudha siin jedha akkasitti size ishee. This is very nice. Yeroo baay'ee jalqaba irratti fakkeenyaaf barattoota galmeessuu yoo barbaanne haa ta'u listii barataa yookaan listii patient haa ta'u baay'ina isaanii dursinee bennu yoo ta'e maal jechuu dandeenya sitti dursinee harkaa fudhannee size sanaanii array qopheessuu dandeenya jechuudha. Akkasitti amma size kan harkaa fudheetan asirratti assign godhachuudha. Kana yoo kaanee run goone the size of your array jedha. Gaafa nasitti 10 kennuufi maal godhachuudha? Array koo declare naa godhachuudha. Arrayn koo amma size meeqa qabda jechuudha? 10 qabda jechuudha yeroo programmichi run godhaa jiru. Kun kana fakkaata. Kanaaf akkasitti size keenya user irraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Ammaaf isheen kuni let's put it 3. Array initialization kan itti aanu immoo array initialization ta'a jechuudha. Akkamitti initialize goona? Either you can initialize using array literal kan jedhuuni initialize gochuu dandeenya directly array literally fayyadamne akkasitti initialize gochuu dandeenya directly value akkasittiin itti assign goona jechuudha. Akka amma akkasoo goone wanti kun amma sirrii miti jechuudha. Kun amma integer x yookaan y yoo jenne akkasitti primitive dhaaf akkasitti fayyadamne malee array dhaaf hin ta'u jechuudha kun. Sababni isaas syntaxii mataa isaa qaba. Kun French bracket kan akkasitti bantaniitu size kanaan data laattuuf jechuudha. Koomaadhaan adda baastu. Kun maal jedhamti? 3 dha kuni as 3 taate jechuudha. As keessatti maal goona? Elementiin jalqabaa 23 kan itti aanu immoo koomaadhaan adda baasne 32 kan itti aanu immoo 26 goona jechuudha. Kun amma maal jedhama jechuudha? Array initialization using array literal jechuu dandeessu jechuudha. Karaa inni kaan nuti initialize gochuu dandeenyu directly otoo hin taane declare goone booda immoo initialize gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf array keenya akkasitti declare goone akkatti array numberii integer numberii 3 qabu yoo declare goone numbers jenne asitti maal goona jechuudha? 0 jenna jechuudha. 0 jechuun index jedhama jechuudha. Array is index based dha jechuudha. Kun maal ta'uu danda'a? Tokko ta'uu danda'a akkatti numbers jenne asirra kan jirtu immoo 2 gochuu dandeenya. Numbers sadeeffaarra kan jirtu immoo akkas gochuu dandeenya jechuudha. Kun declaration dha. Kun immoo initialization dha jechuudha. Kun immoo declaration ta'eetu directly initialize ta'e array literally dhaani akkasitti curly bracket ishee kana banne initialize gochuu dandeenye jira jechuudha. So lakkoofsonni nuti as keessa keenyu fakkeenyaaf isheen as keessatti 0 jedhamte yookaan immoo 1 jedhamte kun maal jedhamti? Index jedhamti. Index jedhamte jechuudha. Index
array index integer value dha jechuudha. An integer dha jechuudha. Kuni index jedhamte jechuudha. Array index starts indexing keenya yeroo hundumaa 0 irraa kaaste jechuudha. Yoo tokko jettanii eegaltanii tokko yoo jettanii fakkeenyaaf 3 qabdi jennee miniire 0 dabalatee 1 2 3 jechuudha. Array elementii kana kara hedduu access gochuu dandeenya. Array elementii kara hedduu initialize gochuus dandeenya, access gochuu dandeenya jechuudha. Inni kaan accessing array elementii dha jechuudha. Elements jechuudha. Access jechuun argachuu danda'u, itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf number C kana irratti 1 kan jettu kun bakka 1 kan jirtu lakkoofsa 2 jechuudha. Kanaafi gaafan access tun display gochuu barbaade maalin jedha cout jedheetan numbers at 1 in jedha jechuudha. Akkasitti dubbisuu dandeessu jechuudha. Numbers at 1 in keenya kamidha jechuudha 2 dha jechuudha. Yookaan immoo array element at index 1 jechuu dandeessu. Hiikti isaa wal fakkaataa jechuudha. Run goonee yoo laalle fakkeenyaaf compile and run gaafan godhu maal argina jechuudha. Number 2 argina jechuudha. I am accessing array element. Accessing array element jedhama jechuudha kun. This is nice concept. Kanaaf maal ilaalleerra jechuudha. Akkamitti array declare akka gochuu dandeenyu akkasittiin sitti semicolon goonee yoo barbaanne akkamitti immoo array initialize gochuu akka dandeenyu karaa lama initialize goone directly using array literally akkasittiin bracket ishee kana bannee cufne size kana hojii kan wal qixa ta'u akkas tokko 2 3 wajjin kan wal qixa ta'u initialize gochuu dandeenyeerra jechuudha. Asittis array declare goone bira darbine erga darbine booda indexii fayyadamuudhaan array keenya akkasitti value isaanii elementii isaanii initialize gochuu dandeenyeerra jechuudha. Array indexing yeroo hundumaa duwwaarraa ka'eeti lakkaa'amaa jechuudha. Gaafa access gochuu itti fayyadamuu barbaannu sammuu keenya keessa yeroo hundumaa array indexing 0 irraa kan inni ka'u sammuu keenya keessa jiraachuu qaba jechuudha. Yeroo hundumaa C++ keessatti. Array index reassigning godha. Akkas godhu deebee 6tti jijjiiru. Maalti ta'e jechuudha. Isheen 3 turte kuni array indexii lammaffaarra kan jirtu value ishee 3 dha. 3 isheen turte kun 6tti jijjiire jechuudha. Irra deebee itun display gochuu yaale indexii lammaffaarra kan jirtu kana value ishee modify taate ishee value 6 kana yookaan immoo 236 kana display taate jechuudha. Akkasitti 236 argachuu dandeenya jechuudha. Hunda isaanii display gochuu yoo barbaanne immoo fakkeenyaaf cout gochuu dandeenya jechuudha akkatti. Isaanis 0 irraa kaasneeti 1 irraa kaasneetti fufna jechuudha. Laayinii haaraa irratti display goone result isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha tokko tokkoon. Kanaaf 1 2 3 ta'uu malee kanaan bakka buuteetti array at tun kanaaf 236 baasee jechuudha asirratti. Array elementii kana karaa hedduu loop irratti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf for loop dhaani kan akkas goonuu laata. Kana sini yoo tole dudduuba deebitanii check gochuu dandeessu kana. Let me put this size over here. Ishee kan akkas godheetan kan akkatti balleesseen asitti immoo size ko fudhadha. Size jedheet 3 kanan irraa balleessa jechuudha. Dynamic size isinitti agarsiisuuf jedheetanii cout enter array size akkas godheetan array korgan fudhadhee booda declaring godhe jechuudha. For loop dhaan fakkeenyaaf populate ni godhu. For I irra kan jirtu kuni maal akka isheen ta'uu dandeessu laallachuudha. Amma initializing goone akkasumatti access gochuudha yaalaan jira jechuudha. Compile and run array size ko gaafan shangashu enter gaafan jedhu random number galchachuudha. Random number nuti hin beekne assign itti godhachuudha. Okay? Kun feasibility miti. Kanaaf maal godhuun danda'a jechuudha.
just I can do this like array element isheen kun maal qabachuu dandeessi just multiply by 2 kana 2 dhaan baay'isnee taanaqnume tokko kaasee duwwaadhaa kaasee yaa hanga size bira ga'utti akkasitti gaafa duwwaa ta'u as keessa 0 ta'a at 0 gaafa 1 ta'u 2 ti gala 1 times 2 gaafa 2 ta'u immoo 2 times 2 4 galachuudha sitti at 2 hiikti kana maa jechuudha numbers at 2 is equivalent with 2 times 2 jechuudha akkasidha which is 4 jechuudha kun immoo kanaaf erga akkasitti populating godhaira populating array using loop simply kota ammas access goona deebine isuma kanarra deebuu dandeenya access gochuudhaaf immoo cout gooneetu resultiin keenya gaafanii 10 galchuu meeqa ta'achuudha kana fakkaatachuudha index ishee wajjin baasuu yoo barbaanne fakkeenyaa maal gochuu dandeenya I jenna gaafanii 10 galchuu akkatti bareechee array element at index 0 array element at index hanga 9 itti deemachuudha sababni isaas lessaan godhee waan hin jiruufi o greater less or equal jettanii array size keenya ol ta'a jechuudha argitanii calculation itti kana I times 2 kuni gaafa populate godhu 0 irratti 0 dha 0 times 0 1 irratti 1 times 2 2 taati 2 times 2 4 akkattiin array element keenya populating godhechuudha dynamically inni kan inni isinitti agarsiisuu barbaadu array size omit gochuu hambisuu akkasin dandeessanii isinitti agarsiisuun barbaada jechuudha fakkeenyaaf int jettanii numbers jettanii akkasitti as lakkoofsa galchuutu maltanii akkatti jump gochuu dandeessu jechuudha 1 2 3 4 5 yoon jedhe akkasitti size kenneef size hambisee element yoon kenneefi automatically compilering keessanii kana lakkaa'eetu asitti 5 galchaa jechuudha okay kun garuu guarantee hin qabu akkasitti 5 akka gootanti advice ta'a jechuudha qullaa dhiisuun error rakkisaa ta'eef sin mudachuu danda'a jechuudha kun maal jechuudha amma fakkeenyaaf rakkoon kana cout jedhe numbers at 5 utuun jedhe yookaan at 10 utuun jedheesi nan argadha jechuudha kun amma error hin qabu jechuudha compile time hin qabu jechuudha no compile time error or compile time error hin qabaatu jechuudha amma kun sababni isaas array keenya indexi ala access godha 0 1 2 3 4 4 ture maximumin kanas galuu qabu sababni isaas size minus 1 waan ta'eefi amma garuu lakkoofsa 5 naa kennatuun taane lakkoofsa abbaa barbaade naa kennachuudha duwwaa naa kennachuudha kana ala dhachuu size kana ala at 100 tuun jedheesi hin qabaatu garuu duwwaa naa deebisachuudha kun maaliif nu mudachiisa jechuudha runtime error akka nuti uumnu nu godhachuudha okay maalti jirama immoo taanuudhaani size galchuu yeroo hundumaa utuu sammuu keessa kaa'anne gaarii ta'a fakkeenyaaf 5 yoon jedhe sitti 5 yoon jedhe at 5 jechuun 1 2 3 4 5 jechuudha kun amma baay'ee sirriidha jechuudha okay kun amma baay'ee sirriidha garuu gaafan size galchee as value kennu compile time size kennu compile time error akka nuti uumnu nu godha inni immoo baay'ee gaariidha jechuudha errorin keenya compile time yoo ta'e salphaatti errorii keenya fix akka goonu nu gargaara jechuudha amma as element 5 jira as immoo size 4 jira kun amma mismatch wal godha jechuudha kanaaf gaafa ni compile godhu errorin at agarsiisaa jira jechuudha yoon ani 5 godhee sirreesse wal qixa ta'a jechuudha wanti kun okay akkatti wal qixa ta'a yoon ani immoo 6 godhe akkasti yoon ani immoo 6 godhe maaltu mamachuudha kun size 5 dha as immoo 6 jira jechuudha error hin qabu compile time error uumuu danda'a jechuudha yoo akkasittiin at 6 settanii yookaan immoo access gochuu yaaltanii
error uumuu danda'a jechuudha. Akka ittiin 1 jedha argitanii amma which is lakkoofsi kun hin jiru jechuudha. Tasuma at 5 yoo jettan immoo maalti jira jechuudha. Kunis out of bound dha 0 dha jechuudha. Kanaaf maal expect godha yeroo lakkoofsi inni gamanaa kun lakkoofsota warra kana caalu akkasitti expect godha jechuudha. Lakkoofsa at 5 gana assign itti goona jedhee yaada waan ta'eef akkasitti 0 1 2 3 4 5 akkas waan goonutti fakkaateeti gaafa nuti akkasittiin access gochuu yaallu lakkoofsa 5 nu deebisa jechuudha. Exactly. Well, itti aanu maal sin agarsiisuun barbaada akkamitti array size argachuu dandeessu. Array size akkamitti argachuu dandeessu. Yeroo darbe yoo yaadattu ta'e akkas jedhee size of jedheen akkasitti integer display godha isinitti agarsiisaan ture. Kilaasii partii sadeeffaa waan akkasii irratti data type gaafa barannu kun meeqanuu kenna 4 jechuudha. 4 deebisa jechuudha. 4 bytes akkas jechuudha. Kun amma gaafa size of integer jettan. Okay? Kun amma 4 argatu sababa isaa integeriin tokko byte 4 qabda jechuudha. Yoo ka'e asitti char jedhe fakkeenyaaf immoo tokko argatu sababni isaa byte tokko deebisti waan ta'eef arrayn karakteriin kun jechuudha. Utuun ka'ee size of array kan akkatti display godhe maalti ta'a? Maal jettanii yaaddu? Let's try. 24 jedhe jechuudha. 24 bytes jechuudha. Okay? Kun wanta namatti toludha. Maalin sinii jedhee ture dura gaafan array define godhu arrayni variable tokkooni type wal fakkaata lakkoofsa wantoota ta'an objectii ta'an lakkoofsa qofaa miti. Objectoota ta'ani consecutively yookaan contiguous keessa memory keessatti store gochuudha jechuudha. Kanaaf contiguous jechuun memory keessatti akkasittiin taa'u jechuudha. 1 2 3 4 5 6 akkas ta'anii taa'u jechuudha memory keessa lakkoofsonni kun. Maqaan isaanii warri kun immoo maal jedhamanii waamamu jechuudha sitti numbers jedhamu jechuudha. Nambaroota kanatu akkatti store ta'ee ta'a jechuudha. No akkatti. Kun amma numbersiin keenya kuni lakkoofsota memory keessatti orderiidhaan irraa gadee ta'anii ibsite jechuudha. Kanaaf byte 1 byte 2 byte 3 byte 4 byte 5 ta'a jechuudha. Kun size ishee 6 mitire byte 6 jechuudha. 6 baay'isuu byte 4 meeqa jechuudha? 24 taate jechuudha. Kanaaf maal jechuun danda'a size of numbers divide by data type ishee jechuudha. Akkasittiin size of the data type size of the integer akkatti maal arganna jechuudha. Amma ishee kana jechuudha. Size ishee kan argattu jechuudha. Yookaan bakka inti kana yoo barbaadanii array at number at 0 jechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo loop gochuu barbaadda maal gochuudha jechuudha yeroo baay'ee kasin godha yeroo baay'ee sababni isaa exactly lakkoofsa length akkasii jettu jechuudha. What is the length of array element? Akkattiin length jettanii size of numbers divide by size of integer jetta. Integerii waan taateef arrayn keenya jechuudha. Akkasitti loop gochuu dandeessu as keessatti. For jettanii int I equal to 0 I less than length I plus plus 2 jettanii akkattiin maal jechuu dandeessu jechuudha. See out jettanii numbers at I keessanii at integer I jettanii akkatti access gochuu dandeessu hunda isaanii. Remember less than in jedha jechuudha. 0 irraa waan ka'uu qabuuf array gaafa access gootanii less than jettu asitti. Less than jettu. Less or equal to yoo gatan immoo length minus 1 gochuu qabdu jechuudha. Perfect? This is perfect. Yoo raan gootanii ilaaltanii outputiin keessan 1 2 3 4 5 taate jechuudha. 5 irra deebite sababni ishee asitti 5 waan kenneef asitti 6 godhe tokko hanga 6tti elementii keenya display gochuu dandeenya jechuudha akkasittiin. Okay, yeroo hundumaa int number int x int jedha waan ta'eef number integerii qofaa mini arrayn keenya gosa kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Yoo yaadattu taa'e char jettanii char karakteriin ta'e x yoo ta'e x akkas yookaan c jechuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo number is whatever akkas gochuu dandeessu jechuudha.
fakkeenyaaf akkatti keessa kaa'uu dandeessu i jettanii. Okay, akkasitiin kun amma baayitii tokkodha jechuudha. Baayitii tokkodha. Char array kana create gochuudhaaf character array akkattiin name jettanii yoo akkas gootan fakkeenyaaf 10 yoo gootanii maal jechuudha kuni kana keyboard irraa yoo dubbisuu barbaaddanii siin jettanii name osoo jettanii akkasti hunda ishee characterii kana akkasitti isinii baasuu danda'a jechuudha. Argitanii name jettanii yoo dubbistanii gaafa raanan godhu fakkeenyaaf akkatti hello jedhala h capital characterii at 0 character at 1 character at 2 character at 3 4 jettanii hello jedheetuun akkas godhe world kun amma characterii meeqa jechuudha 0 1 2 3 4 5 6 space ni lakkaa'amti 7 8 9 jedhamte jechuudha. Achi booda kun lamaan ignore ta'u jechuudha. Kanas loop gootanii arrayidhaanii loopidhaan for loop isaa ta'u waan barbaadaniin access gochuu dandeessu jechuudha. Anything special about this characters akkas gochuu dandeessu fakkeenyaaf ishee kana array of character jechuu dandeessu jechuudha. Array of character size ishee 0 1 2 3 4 5 dha waan ta'eef 10 kana 5 gochuu dandeessu jechuudha. Oo 10 ettanii immoo 5 ol kan jiru hundi isaa default ta'a jechuudha. Best gochuun barbaachisu memory c out tun jedhee akkatti names tun jedhee maalan argachuu danda'a jechuudha. Elias jette jechuudha akkasitiin. Kun amma character array jedhama jechuudha. Yoo data type abbaa barbaadaniin gochuu dandeessu doubles gochuu dandeessu numbers jettanii akkattiin double value kennuufi dandeessu jechuudha. Akkattiin akkas gochaa itti fufuu dandeessu wal fakkaataadha typein isaa. Okay, salphaatti immoo yoo wanta fayyadamuu barbaadanii string bal'inaan guyyaa kan isin haasaa'eera string yoo isin barbaachiseefi amma jabaachaa jira waan ta'eef string type keenya names jennee akkattiin 10 yoo goone fakkeenyaaf akkattiin maal gochuu dandeenya jechuudha. Siin names at 0 jechuun nama maqaa jalqabaa galche jechuudha. Maqaan jalqabaa kuni hangan enter godhutti this is jedhee fudhate. Sababni isaas space hin dabalatu jechuudha. Inni kuni akkaataa itti space fudhachuu dandeenyu gaafa stringii barannu ilaalla. Garuu akkasitiin maqaa fudhachuu dandeessu yookaan stringii wal qabate characterii alatti dheeraa isaa fudhachuu dandeessu jechuudha. Tole hanga yoonaatti array nuti hojjechaa turre maal jedhamu jechuudha. One dimensional or single dimensional array jedhamu jechuudha. Warra nuti callisne int numbers, int ages, characters, names jenne kuni one dimensional array dha jechuudha. Straight qoba indexii 0 dha ka'ee hanga length -1 ga'utti qabu jechuudha. Inni taanummoo array salammataa which is called multidimensional array kan jedhamudha jechuudha. Multidimensional array common yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu two dimensional array dha kana keessaate jechuudha. Multidimensional array jechuun array ta'ee elementoonni isaas array kan ta'an jechuudha. Array ta'ee elementoonni isaa array kan ta'anii jechuudha. Hiikti kana fakkeenyaaf two single dimension ilaalleerra 1D array jechuun just int jettanii some kind of x then equal to then this kun amma single dimensional array dha jechuudha. Two dimensional array yoo fudhattan immoo two dimensional array jechuun akkatti like integer number okay num jedhe yookaan numbers number num2 jechuudha akkasitti num2 achi booda ammas akkasitti jira achi booda value kennituuf jechuudha sitti. Kun amma two dimensional array jedhamti. Fakkeenyaaf 2 by 3 gochuu nan danda'a jechuudha akkasitti. 2 by 3 jechuun isheen kuni number of array yookaan array size isa kanaadha jechuudha. Kana jechuun arrayn keenya array lama of keessaa qaba jechuudha. Innis waan akkanaa fi
waana akkana kun amma array keenya jechuudha. Maal jedhama? Two dimensional array jedhama. Array isheen kun immoo elementii 3 of keessaa qabdi jechuudha. Like tokko lama sadii jedhuu nan danda'a akkatti. Isheen kun immoo meeqa of keessaa qabdi jechuudha? 3 jechuudha. Isheenis 4 5 6 yoon jedhama arrayn keenya kana fakkaata jechuudha. Two dimensional arrayn keenya kana gadi yoon buuse confuse akkasiin goone kana as fidachuu dandeessu. Basically akka salphatuufan akkas godhaa jira. Arrayn keenya elementii meeqa qabachuudha? 2 qabachuudha. Isaanis arrayedha ofii isaanii elementii 3 kan qaban jechuudha. 1 2 jechuudha. Achi booda elementii 3 qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo compile goone maal arganna? Error free jechuudha. Elementii kanneen akkamitti access gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf array at 0 jechuun kamidha jechuudha. Array at 0 ishee kanadha. Ishee jalqaba keessa sixxanii ishee kana kan 0 gaafa argattan immoo ishee kanadha jechuudha. Okay, it is like grid jedhama wanti kuni. Two dimensional grid way fakkaata jechuudha. Grid kun matrixii fakkaata. Row by column qabachuudha. Kuni row lamadha. Kun immoo row lama column 3 2 by 3 jechuudha. Kun fakkeenyaaf 2 by 3 matrix jechuu dandeessu jechuudha. Kana 2 by 3 jechuu dandeessu. Kun jechuun waan jechuudha. Fakkeenyaaf elementii at 2,1 tun jedhe sheekam jechuudha. Number at 2,1 jechuudha. Number at 2,1 jechuun 2 jechuun elementii ishee kanadha. Actually kun out of index dha. 1 dha dhiifama naa godhaati. At 2 jechuu dandeessu kun. At 2 jechuu dandeessu. Array at 0 ni ishee kanadha. Array at 2 at 1 ni ishee kanadha jechuudha. Kanaafi array at 1 jechuun 0 1 kana taate jechuudha. As geessanii immoo at 2 jechuun immoo 0 1 2 jechuudha. 6 taate jechuudha. Kun amma si out yoo goone 6 arganna jechuudha. Compile and run. 6 kuni akkasitti two dimensional array jedhama jechuudha. Yeroo baay'ee common dha two dimensional array. Kanatti deemna two dimensional kana bal'inaan ilaalla. Inni kaan jira hedduu bal'isuu dandeessu. Kana 3 dimensional gochuu dandeessu. 3 dimensional yeroo gootanii size isaa amma sinuma bal'ata jechuudha. Complexity isaa akkasumatti itti babal'ataa deema jechuudha. Akkasumatti int num jedheen 3 dimensional tun godhe 1 2 3 jechuudha. Kun waan akkasii jechuudha. Kun akkas. Kana jechuun array ishee kana size array kana jechuudha. 3 qabata. Keessa seennee immoo isheen tokkoon ishee meeqa qabatti? Isheen itti aantu meeqa qabatte jechuudha. As keessatti fakkeenya isinii kennuudhaaf waan akkamiidha jechuudha. Kanatuun gadi buuse salphaadha. Array kun array generalidha. Bracket inni kuni ishee kana keessatti tuuqtuu goone array akkasii qabaanna jechuudha. Kun tokkodha. Asitti akkas gooneetu isheen kuni array tokkoof array ishee dura array ishee lammataa jechuudha. Kun lama gaafa inni akkatti. Sababni isaa lama inni mini asitti 1 2 jechuudha. Kunis 1 2 jechuudha. Gaafas keessa keenyu immoo isheen kunitu 3 qabaatte akkatti. Isheen kun 3 jechuun kana keessatti array meeqa jechuudha? 3 jechuudha. Akkattiin copy godhen isinii duplicate godha. 3 jechuudha. 1 2 3 koomaa balleessina. Isheen kunis akkasuma qabatti 1 2 3. Kun amma perfect. Kun baay'ee namatti tola jechuudha. Kun jechuun array 2 jechuun ishee kana ishee asii kaateeti asitti cufamtu ishee kana jechuudha. 3 jechuun immoo erga keessa seenne tokko ishee 1 2 3 jechuudha. Asitti 3 dimensional array gaafa ta'u hin bal'ata jechuudha. Asitti tun 2 godhee deebiseeti akkana confuse goone. Bracket kana waanan jaalladhe fakkaata. Okay, array at 0 at 1 okay lama taate 3 jechuun 1 2 3 kanas 1 2
3 jechuudha. 2 jechuun immoo elementii taate jechuudha. Utuu asitti itti daballe immoo isheen kuni aree taate fi ishee yoo jechuudha. Okay, amma try goona compile and run utuu goone maal jedhe 14 arganne jechuudha. This is nice. At 0 at 1 as dhufne irra ishee kana at 2 jechuun tokko lama sadii yookaan duwwaa tokko lama jechuudha. Asirraati dhufne irra at 0 14 jechuudha. 8 argachuutu barbaanne maal goona jechuudha. At 0 goona 8 kan arganne irra at 0 at 1 at 2 kanas 2 goona jechuudha. Ishee kanas 0 dhiisna 8 arganna jechuudha. Perfect. 4-dimensional arrays akkasumatti itti fufuu dandeessu jechuudha. Mee gara 2-dimensional array tadeebinu 2D array. This is enough. Kanaafi arrayn multidimensional array kan jennu kana fakkaata jechuudha. Akkasitti elementii aga barbaanne itti naquu dandeenya jechuudha. Kuni multidimensional array dha jechuudha. Multidimensional array kana keessatti fakkeenyaaf tuni size of size isaa sini barbaade size of array number 2 tun jedhe meeqan argadha jechuudha. Meeqa sinitti fakkaata. Don't forget each kuni tokkoon ishee baayitii 4 dha jechuudha. Walumatti baayitii meeqa ta'a jechuudha. 24 ta'e. Kana jechuuni 4 byte times 2 rows times 3 columns jechuudha. 8 baay'isu 3 walitti 24 baayitii ta'e jechuudha akkattiin. Okay, kana fakkaata. 2-dimensional array keessatti yeroo size omit gochuu barbaannu yookaan hambisuu barbaannu maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf koolamanii hambisuu hin dandeenyu jechuudha. Koolamanii hambisuu hin dandeenyu sababni isaas kun elementiin kun meeqa akka isheen taate beekuun dirqamadha jechuudha akkasittiin. Kanaaf erarii ta'a jechuudha. Erarii ta'a. Yoo nuti asitti immoo rawu hambisne maal gochuu danda'a jechuudha. Ishee jalqabaa kun amma direct assign goonee jira. Kun salphaadha amma fakkeenyaaf salphaadha. Sababni isaas kun hin beekamu kun hin beekamu. Kana jechuun 3 lakkaa jechuudha. Asii achi lakkaa'ee koolamanii 3 qaba bakka lamatti goode asitti 2 galcha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkasitti aluma keessatti akkas goone akkamitti 2-dimensional arrayn keenya detect godha jechuudha. Kanaaf maal godhamma arrayn kuni hanga 1 2 3 jedhee lakkaa'ee ishee kana koolamanii at 0 godha jechuudha ishee kana. Yookaan immoo array size 1 godha. Ammas ishee kanas 1 2 3 jedhee lakkaa'ee 2 godha jechuudha. Size ishee 2 by 3 taate jechuudha. Okay, kanaaf yoo barbaanne rawuu hambisuu dandeenya jechuudha. Yookaan size isa kana hambisuu dandeenya. Akkattiin 2-dimensional array hojjechuu dandeenya jechuudha. Well, kun kana fakkaata. Hunda isaanii immoo display gochuutu barbaanne akkam goona. Loopii akkamii fayyadamuu dandeenya jechuudha. For int I equal to 0, I less than 2, I plus plus. Tuun kun amma maalidha jechuudha? Ishee kanadha jechuudha. Array meeqa akka qabnu sub array. Isheen kun maal jedhamtee beekamti? Asirratti isinii barreessu. This is a size yookaan array size jechuu dandeessu. External array. Inni taanu kun immoo maalidha? Sub array size jechuu dandeessu ishee kana jechuudha. Amma wanti kun kana fakkaata. Array size dha isheen kun. Sub array size keenya immoo 3 dha jechuudha. Kanaaf loopii lama barbaachisa. Wal keessatti waa'ee nested loopii isinitti himeen ture. Int j equal to 0, j less than 3 jechuudha. J plus plus jenna jechuudha. Kun amma wal keessa galchine takka loopii asii hanga lamaatti deemna. Elementii lama jechuudha. Kana jechuun warra kana jechuudha. Yookaan immoo akkas jechuudha. Isheen kun 0 I0 I1 gaafa taatu as geessi. Isheen kun immoo asirraa kaatee jechuudha. 1 2 3 jechuudha. 0 irraa kaatee 0 1 2 jette jechuudha. Less than 3 jenneerra jechuudha. Akkatti dhuftanii asitti access gochuu dandeessu jechuudha. See out num2 at I and j jettu jechuudha. Kun wanta namatti toltudha. Alright. Run yoo goone akkattiin 1 2 3 4 5 6 jedhee argate jechuudha hunda isheeyyuu.
Well, utuu 3 dimensional array ta'eera ta'e akkatti utuu 3 dimensional array ta'eera ta'e nested loop meeqa nu barbaachisa jechuudha? 3 jechuudha. As keessatti for loop kan biraa yookaan do while loop yookaan while loop kan biraa fayyadamuuf deemna jechuudha. Utuu kuni 3D array ta'eera ta'e jechuudha. 2D array elementoota isaanii salphaatti akkas goonee access gochuu dandeenya yoo jumlaatti barbaanne qoba qobaatti yoo barbaanne immoo value isaanii as kaa'uu dandeenya jechuudha akkasitiin. Okay? Kana fakkaata 2 dimensional array ni. Kanaaf gaaffii yoo qabaattanii please naa barreessaa. Bal'inaan immoo ammanii what is what jedheen barsiisaa jira. What is 2D array, what is 3D array jedheen barsiisaa jira waan ta'eef fakkeenya dheeraa ta'e fudhachuu natti ulfaataa jira. Confuse wal goona waan ta'eef kun ni ga'a. Video kan biraa immoo geemii isaa ta'u simple game example exercise garaagaraa suggest na godha videoon irratti isiniif hojjedha jechuudha. Warra na farkaa qabu kanas video isaanii isiniif hojjedha. Example kana fayyadamuudhaan video kan biraan isiniif hojjedha jechuudha. Waan na daawwattaniif galatooma. Yaadaaf comment yoo qabaattan naa barreessaa. Video kaan irratti ol argina. Bye.